web applicationii oromobook.com jedhu tokko jennee jirra. Hojiin keenya kitaabota afaan Oromoodhaan barraa'an sagaleetti jijjiirree akka uummata bal'aa bira ga'uu danda'uu fi akkaataa haala salphaa ta'eef mijataa ta'een namni hundumtuu akka argachuu danda'u jechuudha. Biyyas ta'ee Awurooppaas, Ameerikaas addunyaa irra iddoo barbaadetti akka taa'ee macaafa kitaabota afaan Oromoo argachuu danda'uuf irratti hojjenne. Kanaaf maaltu si kakaase? Ofii kootii seenaa Oromoo baruudhaaf kanaan dura carraa baay'ee argadheen turre. Garuu baruu nama barbaadan ture. Garuu immoo yeroo jalqabaa argadhee jedhu seenaan Oromoo seenaa adda ture. Keessumaa seenaan gootota Oromoo baay'ee seenota kan biraarraa addadha. Kanneen akka Hayilee Fidaafaa, Maammoo Mazalmirfaa saba isaaniidhaa fi afaan kanaa fi wareegama isaan wareegaman yeroo ilaalu baay'ee na dinqisiise. Isaan haala sana keessa ta'anii afaan kanaaf kana gumaachanan immoo haala kana keessa taa'ee yeroo itti mijatu keessa taa'ee maal gochuu danda'a isa jedhu natti dhaga'ame. Dabalata immoo anis haala salphaatti hin arganne informationii kana yookaan seenaa isaanii akka namni kan biraa haala salphaan argachuu danda'uuf maal gochuu danda'a isa jedhu irratti ni eegale. Egaa kun kitaaba barreessaan barreessee gabaarra oolcheeti. Guutuusaa nama dubbisiisteetu sagalee isaa keessaa jechuudha. Egaa namoota si dubbisan kana akkamitti argatta? Yeroo jalqabaa salphaan turre garuu immoo dorgommii baasisnee turre. Dorgommii sana irratti hirmaattota gara naannoo nama 450 irratti hirmaate dorgommii irratti. Isaan keessaa namoota sagaleen isaanii miidhagaadha. Haala gaariidhaan dhiyeessuu danda'u kan jenne irratti nama 5 filannee isa boodas gara naannoo nama 2 dabalanneerra. Akkaataa kanaaf filamanii asumaanis galata guddaa isaanii dabarsuu barbaada. Keessumaa dubbistoota keenya utuu isaaniif hin taane hojiin kun akka kanatti miidhagee bareedee dhiyaachuu danda'u ture. Hojii baay'ee garaa isaaniirraa kan hojjetanidha. Amma yoonaa kitaabota meeqa sagaleedhaan keesseetta? Amma yeroo kanatti kan naannoo ji'a 2 kan nuti tajaajila laanne kitaabota 18dha. Kan immoo sagaleedhaan qophaa'anii jiran immoo kitaabota 30 olidha. Kitaabota kana keessatti Biiroo Aadaaf Turizimii obbo Dararaa fi Iskender Ahmediin galateeffachuun barbaada ayyama nuu laachuu isaaniidhaaf. Egaa namni tokko kitaaba barreessee gabaarra in oolchaa. Abbaa kitaabaa yookiin kitaaba sana barreessee wajjin dubbatteetu moo ofumaa waraabsistee keessa? Nuti ayyama isaaniidhaan waliigaltee seera qabeessa qabna. Barreessaan tokko ayyama nuuf ayyamee bu'aan irraa argatullee erga isaa wajjin waliigallee booda dubbisiisna malee ayyama malee kitaabni dubbifame tokko iyyuu hin jiru. Haala kamiin barattoota Oromoo bira ga'uu dandeenya kan jedhu irrattis hojjechaa jirra. Isaanis irraa fayyadamoo akka isaan ta'an keessumaa ijoolleen warri yaangii ta'an jireenya isaanii irratti akka inni gargaaruu danda'uuf amantii guddaan qaba. Kanaaf kana caalaas bu'aa qabeessan ta'an abdii guddaadhaaf amantii guddaarraa qaba. Egaa namoonni lafa ati aappii sana keessa hidhattee dhaggeeffachuu barbaadan kaffaltiidhaan immoo tola? Achirratti jalqaba kan ibsuu barbaadu nuti kan hojjenne web applicationidha. Akkas jechuun karaa intarneetaa seenanii oromobook.com jedhanii seenu. Akkas jechuun app store yookaan immoo play store irraan argatan. Erga websaayitii sana seenanii yoo barbaadanii intarneetuma irratti dhaggeeffachuu danda'u, yoo barbaadan immoo daawunlood gochuu danda'anii akka application'itti fayyadamuu hin danda'u. Yeroo sana akkuma Facebookis ta'ee miidiyaa kan biraa maqaa keessan caaftanii maamila keenya taatu jechuudha. Erga maamila ta'anii reejistiroo godhanii booda subscribe gochu. Subscribe kana
birrii 30 bituu danda'u birrii 40 kan waggaa tokkos kan ji'a 3 amma akkuma barbaadan jechuudha. Garuu qarshii 30 yoo bitatan subscribe godhan macaafota kitaabota achirra jiran hundumaa dhaggeeffachuudhaa fi carraa qabu jechuudha. Namni tokko ji'a tokkotti macaafa 18 achirra jiran kitaabota 18 achirra jiran dhaggeeffatee fixuu danda'a qarshii 30 qofaan jechuudha. Akkaataa kanaan saba bira geessisuu barbaanna. Haala salphaa ta'een barreessitootis akka wanti isaan hojjetan nama hundumaa bira ga'uu danda'uuf. Qarshii gaafa jettu qarshii biyyaati? Garuu immoo warri biyya ta'anis tooftaa baankii isaaniitiin bitachuu danda'u. Warri biyya Ameerikaa jiran PayPal fayyadamuu danda'u. Warri Yurooppaa jiran immoo Visa kaardiidhaanis garuu immoo qarshii biyya Itoophiyaadha. Egaa mee ati dargaggeessa reefuu lafaa kaatudha. Noorweeyitti dhalattee kana yaadde moo biyyatti dhalattee gara sana deemteetu? Ani dhalootaan Oromiyaa irraan dhufe. Umurii waggaa 9 reefuu 8 biyya Noorwee dhufe. Yeroo ko baay'ees dhaloota Noorweejaanii wajjin oolan ture duri. Garuu naannoo waggaa 17 kaasee hawaasa Noorwee keessatti karaa kubbaa miilaa taphachuudhaan carraa argadheen afaan kanas akkan kana caalaa shaakaluu naa gochiisee carraa gaarii argadhees as malees faamiliinis baay'ee na gargaaraniiru. Kana hin hojjedhe asumatti hin hojjedhe as taa'een biyyatti akkaataan itti hojjetamuu danda'u maaneej godhee hiriyaa koo biyya Noorwee jira software injineeriidha. Isaa wajjiniin diizaayin goonee hojjenne. Gara fuulduraatti abjuun kee maal? Nuti akka dhaabbata kanaatti goolii 3 qabna. Tokkoffaan afaan Oromoo akka sadarkaa addunyaatti tajaajila kennuu danda'u akka inni kennudha. Lammaffaan sabni Oromoo wanta barbaadu akka inni argachuu danda'u beekumsas wanta bashannansiisus afaan isaa akka argatu. Sadaffaan immoo barreessitoota Oromoo amma yeroo kanatti namni barreessaa ta'ee jiraatu hin jiru. Amma akka afaan kan biraa afaan biraa wal bira qabnee ilaal waldaan barreessitoota Oromoo keessaa namni miindeffamee hojjetamu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu akkaataa kamiin barreessitoota kanaaf carraa bannee fi biyya alaa dhufanii ijoollee amma dhalachaa jiran kanaaf waa'ee Oromoo akkamittiin akka isaan barsiisuu danda'an haala bareedaa ta'een haala isaan hawwachiisuun achumaan immoo isaan ofii isaaniitti fayyadamaa ta'anii biyya dhufanii akkaataa kamiin obboonni Oromoo sadarkaan amma jirurra wal kaasuu danda'u isa jedhudha. Fedhiin keenya isa kana. Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa gaaffii keenyaaf deebii laachuu keetiif hedduu galatoom. Isinis galatoomaan jedha.